Oromoota godina Gujii Lixaa fi saba Geediyoo sababa walitti bu'iinsan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan hanga xumura baatii adoolessaatti qe'ee isaaniitti deebisuu fi hojjechaa akka jiru ministeerri dhimmoota federaalaa fi horsiisee bulaa dhugoomee jira. Waltajjiin araaraa saboota lamaanii fi qondaaltota olaanoo hirmaachisee bakka isaan waldaangeessanitti taa'amee jira. Yohaannis Bantii immoo bal'ina qaba. Oromoonni godina Gujii Lixaa fi sabni Geedoo saboota aadaa, duudhaa fi seenaa wal fakkaatu qaban keessaa tokko. Haa ta'u malee shira warroonni akka tokkummaan saboota, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa gidduutti akka hin jiraanne hojjetaniin walitti bu'iinsi saboota lameen gidduutti mudate namoonni hedduun akka du'anii fi qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif sababa ta'eera. Rakkoo mudate hiikuuf abbootii gadaa Gujii fi Geedoo akkasumas aangawoota mootummaa olaanoo hirmaachise saboota lamaan gidduutti araara buusuuf konfiraansiin nageenyaa taa'ameera. Abbootiin gadaa Gujii fi Geedoo balleessaan ammaan dura mudate asirratti dhaabbachuu qaba. Kan darbeef waaqni araara nuuf haa godhu jechuun akka abbaa gadaa toorri dhaamu wala namaa gurguru dhaabatu admaa gammaree dhiiga wal buusuun hin jiraatu. Gama lachiyyuu gama Geedoon gama Gujii hin jiraatu admaa gammaree. Mana Gujiis dhaabatuu qaba. Mana Geediyoos dhaabatuu qaba. ድሮም ያው ጉጂና ገደኦ ብሔር ወንድማማቾች ናቸው። ዱርራ uummanni Gujii fi uummanni Geedoo obbolaanii wal jaallachaa walirraa fuudhaa fi walitti heerumsiifachaa waliin jiraachaa ture. Har'a dubbachuu kanan barbaadu mootummaan uummata Gujii fi Geedoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii rakkoo keessa jiraniif gargaarsa hatattamaa akka isaaniif taasisuu fi namoota rakkoo kana uuman seeratti akka nuuf dhiyeessu gaafanna. Bulchaan godina Gujii Lixaa Obbo Abarraa Buunoo sirna gadaa waan hundaan badhaadhee fi sirna diimokiraasii addunyaafuu fakkeenya ta'e osoo qabnu rakkoo nuti hin furre hin jiru jechuun yeroo kanatti Itoophiyaan tokkummaa ida'amuu fi garaa dhiifamaa eegalte lammiilee ishee bira darbitee waldhabdeen Eertiriyaa waliin waggoota 12 darbanii tureyyuu akka furamuuf ishee dandeessiseera jedhan. Bu'aan nageenyaa ammoon jiruuf jireenya badhaadhin kun hunduma keenyaaf fayyada. Nuti hundumaa nagaa eeguun nurra jiraata. Nagaan uummata keenya bal'aa isin harka jira. Isin harka jira. Nagaan ka eegunuudha. Rakkoo jidduu keenya jiru ollaadhaan gandaan aanaan hiikuu hin dandeenye. Teenyee akka aadaa keenyaatitti hayyuudhaan walimannee hiikuu hin dandeenye. Bulchaan godina Geedoo Obbo Hayilamaariyaam Tasfaayee gama isaaniin uummanni Gujii fi Geedoo aadaa wal fakkaatu kan sirna gadaan buluu fi wantoota wal fakkeessan hedduu qaba. Haa ta'u malee qaamni hin beekamne uummata kunneen walitti buusuudhaan lubbuun darbeera qabeenyis barbadaa'eera jedhan. Amma garuu ሁለቱ ህዝቦች አንድ እንደመሆናቸው ካሁን በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ uummanni lamaan tokko ta'uu isaarraan kan ka'e Gujiirraa gara Geedootti akkasumas Geedoorraa gara Gujiitti deemuuf ammaa booda eegduun tokkollee isaan hin barbaachisu. Qaamni addaa waliin jireenya saba lameenii gufachiisu jiraachuu hin qabu. Uummanni bilisummaan bakka barbaadetti imaluu danda'uu qaba. Ministeerri Deetaan Ministeera Dhimma Horsiisee Bulaa Federaalaa Obbo Mitikkuu Kaasaa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii bakka adda addaa qubatanii jiran hanga xumura baatii adoolessaatti bakka isaaniitti deebisuu fi hanga isaan of danda'anitti koreen ministeera muummee itti aanaa Obbo Dammaqaa Mokonniin hoogganamu walitti bu'iinsa dhabamsiisuu nageenya waaraa mirkaneessuu fi deeggarsa namoomaa dhiyeessuu irra xiyyeeffatee hojjechaa jira jedhan. በቀጣይነትም ወደ ቀያቸው ከተመለሱ በኋላ fuulduraafis koomishiniin kun naannoo lamaanittuu hanga uummanni naannoo lamaanii nyaataan of danda'anitti bifa qindaa'een cinaa kan dhaabbatu ta'a. Namoonni qe'ee isaaniitii erga deebi'anii hanga isaan oomisha isaanii argatanitti yoo xiqqaate hanga ji'a 6 gargaarsi ni godhamaa fi inni biraan ammoo hojii deebisanii dhaabuudha. Hojii kanarratti qaamoleen mootummaa sadarkaan jiranii fi jaarsoleen naannoo namoota qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'e adda baasuun qabeenya isaanii bakka buusuun akkaataa isaan jireenya isaanii jiraatan gochuutu itti fufuun hojjetama. Hojiin araara buusuu sirna aadaa saboota lameeniin faayamee raawwatameera. Gabaasa OBN'if qindaa'eef Yohaannis Bantii Bulee Horaarraa.